Waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa seenaadhaan beekna. Yoo Waaqayyo gidduu galuudhaa baate isa sadaffaa kana ijaan arguun keenya hin oolu. Qisaasa'amni waraana kanaan uumamuu danda'u kan baay'ee nama yaaddessuuf suukkanneessu yoo ta'u iyyuu wanti kitaaba guddicha addunyaa kitaaba qulqulluu yookaan sagalee Waaqayyoo keessatti barreeffamee fi himame raawwachuun isaa dirqamadha. Dubbichi dhugaaf amanamaa waan ta'eef utuu hin raawwatin hin hafu. Daani'el boqonnaa 10:14 irratti mul'atichi guyyoota si'achi dhufuuf jiran waan ilaaluuf guyyaa gara booddeetti saba kee waan dhufuuf jiru si hubachiisuudhaaf nan dhufaa nan jedhe. Kan gurra qabu haa dhaga'u. Waaqniif laftiin darba bara baraan kan jiraatu Waaqayyo tokkichaa fi warra dubbii isaa jiraataa nama taasisu fudhatanidha. Egaa attamitti akka deddeebitan hariiraa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kennameetu hin dabarsinitti hojjedhaa. Kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa. Efesoon 5:15 hanga 17. Guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3:1. Lola garee gurguddoota illuminaatota addunyaa. Lola hin dhaabnu itti hufna qaamni nu dhaabuuf yaalu kamuu hiree seenaa keessatti mul'atee hin beeknetu isa mudata. Vladimir Putin. Lolli Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti waan eegalame fakkaatee Ameerikaa fi biyyoota danuu walitti kaasuuf deemu kun dhufaatiin isaa eessaati? Kaayyoo maalii immoo qaba? Toorri marsariitii Piraatiyaashkaa Mitraa jedhamu fuula marsariitii isaa irratti hagayya 6 akka dhoobetti Raashiyaan waraana addunyaa sadaffaa banuuf Doomes D-Plane yookaan xiyyaara dhumaa addunyaa kan jedhamu qopheeffachuu katabeera. Toorri marsariitii kun Moscow News Agency baay'ifachuun akka gabaasetti pirezidaantiin Raashiyaa Putin humna waraana jajjaboo fi xiyyaara waraanaa Lyalshan IL-80 jedhamu kan odeeffannoo garaagaraa funaanaa boombii tufuun waraana lafoo xaragee balleessu qopheeffachuun isaa gabaaseera. Xiyyaara Raashiyaan harkaa qabdu kanaan qixxee loluu kan danda'u amma mootummaa Ameerikaatu qaba. Xiyyaaronni kunneen haleellaa yoo raawwataniin qixxee boombii niwukileeraa miidhaa jajjabaa qaqqabsiisuu akka danda'an mirkanaa'ee jira. Raashiyaan dirqiin gara lola kanaatti gaafa seentu Ameerikaan ammoo biyyoota neetoo jala jiran of jala hiriirsuun Raashiyaa yeroo waraantu lolli addunyaa sadaffaan ifatti akka jalqabu marsariitii kun waggaa 7 fuula dura xiinxala isaatiin raagee jira. Doomes Day jechuun guyyaa xumuraa biyya lafaa firdiin itti laatamu jechuudha. Xiyyaaronni Raashiyaa kunneen moggaasa kana qabachuun yeroo ammaa Yuukireeniin haleeluu itti fufanii jiru. Xiyyaaronni kunneen akka culullee kan balali'anii fi meeshaalee ittiin Ameerikaa isaan to'achuuf keessa cabsanii darbuun haleellaa raawwachaa kan jiranidha. Akka raaga barruu kanaatti lolli itti fufu kun Chaayinaa fi USA humna galaanaatiin yoo wal haleelan Raashiyaa fi USA ammoo humna qilleensaan lola jabaa geggeessu. USA duubaan biyyoonni akka Jarmanii, Ingiliz, Faransaay, Israa'el faan kan jiran yoo ta'u Raashiyaan duubaan ammoo Chaayinaa, Kooriyaa kaabaa fi biyyoonni musliimotaa baay'inaan ni argamu. Akka raaga tokkootti ammoo Kaanaadaa fi Awustiraaliyaan lola kana keessaa bilisa of fakkeessuun yaadaan Ameerikaa deeggaru kan jedhus ni jira. Karoorri waraana addunyaa sadaffaa kun karoora illuminaatotaati. Lola kanaanis olaantummaa mootummaa Ameerikaa cabsuun xumura itti godhanii addunyaa haaraa hundeessuuf sagantaa qabu. Ameerikaan garee illuminaatotaa taatus aangoon ishee harkaa ba'ee addunyaa haaraa bineensicha hundeessuun bineensicha tokko jalatti ittiin addunyaa bituuf deemuu hin barbaaddu. Kun ammoo fedhii bittaa addunyaaf qabdu irraa kaateeti malee garee kana balaaleffattee miti. Kitaabichi Michael Lockhart nama jedhamuun barraa'ee kan mata dureen isaa Illuminati and the Third World War jedhu Illuminatiin akkamiin akka olaantummaa Ameerikaa cabsee addunyaa seexanaa hundeessuuf deemuu ibsee katabee jira. Lola kanaan ragartuun Raashiyaa cina waan dhaabbate fakkaachuun Ameerikaatti duula. Seexanni olaantummaa Ameerikaa waggaa 100 gaditti cabsuu akka barbaadu sagantaa isaa keessatti qabatee jira. Ameerikaan olaantummaa addunyaa bituu erga eegaltee ammoo waggaa 100 hin hoobbanne. Xalayaan adoolessa 1571 Albert Pike nama Maaziinii jedhamuuf barreesse kana ifatti lafa kaa'ee jira. Olaantummaa Ameerikaa kana keessatti jiru amma kanaaf uummata ishee mudatu raageera. Ameerikaan eenyu? Raashiyaanis eenyu? Gartuun Illuminati hundeema irraa garaagarummaa jarreen kana lamaan gidduutti uumuun waraana addunyaa sadaffaa akka kaasu raaga jaarraa tokko duraatiin himeera. Jarri kun lamaan garee gurguddoo Illuminatiiti. Yoos akkamiin wal isaan lolchiisa jechuu maltu? Seexanni bu'aa mataa isaaf jecha kan kanaa olii ni raawwata. Ameerikaa garee Illuminati haa taatuyyuu malee olaantummaa ishee cabee gareen Illuminati akka addunyaa hoogganuu hin feetu. Jaarsa addunyaa haaraa kan mataa isheetii
garee kana gara fedha isheetti boccee ijaarrachuu barbaaddi. Gocha Ameerikaa kana keessatti gartuun Illuminaatii fi Raashiyaa immoo itti waliif hin galani. Kana hundee godhachuudhaan ilmaanuma isaanii gidduutti garaagarummaa uume seexanni lola dhumaa addunyaa kana irratti kaasuuf kutatee ka'eera. Namoonni iccitii gadi fagoo seexanni ittiin addunyaa diiguuf deemu quba hin qabne tokko waan lola kiristaanotaa fi amantaa biroo gidduutti dhalatetti kanneen ilaalan ni jiru. Akkas miti. Lolli kun lola maatii kiristaanotaa gidduutti dhalatedha. Raashiyaanis ta'e Ameerikaan amantaa kiristaanaa hordofuun rakkoo amantaa otoo hin taane garaagarummaa Illuminaatiin biyyoota akka addunyaatti humna qabu jedhaman gidduutti kaasuun olaantummaa Ameerikaa cabsee ittiin mootummaa mataa isaa hundeeffachuuf deemudha. Gocha dhangaggaa seexanni qabatee dhufaa jiru kana immoo biyyootuma amma walitti galagalan kanatu qodaa bineensichaa dafqaa xururee hojjechaa ture. Kaayyoon guddaan lola kanaan seexanni qabatee dhufaa jiru ammoo kiristaanota golee addunyaa irra jiranitti lola banuudha. Lola kanaan immoo lubbuu kiristoositti amantee hunda bittaa bineensichaa jalatti ukkaamsuuf tarkaanfachiisuuf. Sanas haa ta'u kana garuu qoramsa isatti dhufuu danda'e namni amma dhumaatti dhaabbatee hin moota. Ani dafee nan dhufaa namni tokko illee gonfoo mo'ichaa isa kan keetii isa duraa akka hin fudhannetti isa qabdu jabeessii eeggadhu. Mul'ata Yohaannis 3:11 kan kana barreessee Dastaan Sarmoo fi Oliifan Margaratii kan fudhatamedha. Addunyaa kanaaf Waaqayyo nagaa buusuun haa kadhannuufis. Ifa keessan jiraadha, ifa jireenyi koo.